manni kuni ganda duwwaa afurii keessa Shaashamannee jechuudha. Maashaallah tabaarakallah luukii 49 bishaan illee hin qaba, ifa illee hin qaba. Dhukkeen dhaameera duraa duubni illee keessi girfin garafameera kun bishaan illee kunooti. Lafti kaaree 300 balbalti hunduu deebee jira. Kun masranni dhagaan bu'uuraa mana fincaanii kaa'ameera. Teessumti manaa akka ajaa'ibaatti bifan diigamneen hojjetaniirani. Diiguun gaafatu. Aboo waan bareedduyyoo. Cinqaa tokko malee kun asiin amma kun asiin mana hambisanii jiran jechuudha lafa. Akkuma arguu jirtan kana asii as ga'anii akkaataa illee tolu jalatti dhiisanii jiran jechuudha. Manni fincaanii shaaworii kun akkuma jiru kanarra jira. Wannaan isaa akkam? Gindillaa isaa baarzaafii gootanii tamuun dhiyeessa. Manni saaloonii tokkoo fi gaadaa tokko saaloonii tokko saalooniin guddaadha sirriitti. Bilbila mi'aalarra.